itti gaafatamaan damee siyaasaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Naqamtee obbo Tasammaa Mul'ataa itti gaafatamaan waajjira isaanii obbo Dassaaleny Bokonjaa har'a ganama jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 21 bara 2015 qaamolee hin beekaman jedhaniin ajjeesamuu isaanii ibsanii jiru. Obbo Dassaaleny Bokonjaa nama itti gaafatamummaa fi amanamummaa guddaadhaan uummata keessatti tajaajila guddaa kennaa kan turanidha. Guyyaa har'aa ganama naannoo sa'aatii 2 ta'uu hiriiraa deemarruutti mana isaaniitii gara jireenya hojjetanii qaama hin beekamne rukutamanii wareegamuu isaaniitidha. Qaama hin beekamne yommuu jedhamu wanti adda bahee beekame jira tarii kan qabame kan shakkame. Akkuma beekamu magaalaa kana keessatti qaamonni kallattii adda addaadhaan rakkooleen nageenyaa kan taasisanatti beekamaadha. Ammas lubbuun namoota hedduu yeroodhaa yerootti darbaa ture kan beekamaadha. Rukutamanii amma lubbuun isaanii darbeera. Qaamni kana rukutee eenyurraa akkamitti rukutame kan jedhu qaamni nageenyaa to'annaa sakatteessa adda addaadhaaf hordofii jira. Isaanii bilbiltanii haalota irra jiran argachuu dandeessu. Kanaaf ammoo kan hin beekatu. Dhimma kana irratti qajeelcha poolisii magaalaa Naqamtee irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf tattaaffiin bilbilaan taasifne ammaaf hin milkoofne. Obbo Tasammaan sirni awwaalcha obbo Dassaaleny guyyaa irraa waaree booda magaalaa Naqamtee keessatti bakka maatii, firoottanii fi miiltowwan hojii isaanii argamanitti raawwatamuu isaatti dabaluun ibsanii jiru. Waajjirri paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa gama miidiyaa hawaasummaa isaatiin barreeffama maxxanseen hoogganaa waajjirichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa dirqama hojii isaaniitti kenname ba'achuuf amaanaa uummataa of harkaa qaban kabajanii ganamaan gara hojiitti imaluuf wayita kaanitti ajjeechaa gara jabinaa qaama hidhateen irratti raawwatameen obbo Dassaaleny Bokonjaa addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru jechuu isaanii ibsee jira. Obbo Fiqaaduun namootni ajjeechaa kana raawwatan qaamolee faallaa imala jijjiirama biyyaa dhaabbatanii haa jedhan malee ifatti abalu jedhanii wanti isaan ibsan hin jiru. Hooggantichi gaddi guddaan itti dhaga'amu ibsuun maatii, firoottanii fi miiltowwan isaanii hundaaf jajjabina akka hawwan ibsaniiru. Magaalaa Naqamteef godinaalee Oromiyaa lixaa biroo keessatti waggoota 4 darban keessatti aangawootni mootummaa fi geggeessitootni dhaabbilee garaagaraa hedduu ajjeesamuun isaanii gabaasamuun ni yaadatama. Mootummaan gurmuulee riphxee loltootaa shanii jechuun waamuuf mana maree bakka bu'ootaatti shororkeessaa jedhee labse waraana bilisummaa Oromootu gochoota ajjeechaa kanaan duraa raawwate jechuun beeksisaa ture jira. Isaan ammoo himannaawwan akkanaa keessaa harka hin qabnu jechuun haalaa turaniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.